يمون قددو أباكم كوف هاتي كو جولمات تقرقر بان نا هاتي بالديني كو بيوم أرمو كيست لالتاني قرو جولما كوتنا وامني ورقناش نانجرو أبيتين جدار نانجرو تران وقال أني كأبسو غنا جولت إنو تأنجل كبي كان يسني بقرو هن صدادو نوي أرمو دا isin tunti dhufe malee nu isinitti dhufne qabeenya isaatiif jettee abbaa kootti heerumtee jedha. Abbaan koo immoo baay'ee protectii na godha. Baay'ee harka narra qaba. Uummata koo nan jaalladhaa yommuu jennu afaaniin miti. Afaan Oromoo dubbachuu keenya duwwaadhaani saba Oromoof bu'aan buusnu. Maayinni rakkinni saba Oromoo, maayinni rakkinni dubartii Oromoo. bishaan qulqulluu ishii dhabde kiiloomeetirii 3-4 adeemtee ishii bishaan waraabdu ishii ijoollee ishii barsiisuu hin dandeenye ishii guyyaatti si'a tokkollee nyaachuu dadhabde sana gargaaruu dandeenyaa jedhanii ta'u sagantaani har'a addanatti walitti qabamne tarkaanfii sustainable development kan jedhu abbaa karaa adde warqee kan geggeeffamudha har'a isa utubuudhaaf iddoo kanatti waamicha goonee turre namoonni hedduun irratti argamanii kan as jirru hojii adde warqee sappoortii gochuuf gargaaruuf beekuu inni dhaga'u inni yeroo dhaga'anii fi namni sun hojii isa hojjate yeroo dhufee dubbatu yeroo ijaan argani tokko miti. Kutannoo isheen qabduuf biyya keenya keessa dhuftee ijoollee ishee wajjin nagaadhaan jiraachuu osoo dandeessu biyya nagaan hin jirretti biyya rakkina saba kee argitee gadda qalbii kee kan bakkatti cabutti lakkii rakkina saba koo wajjin na wayyaa jettee adde warqeen jireenya kee dhiiftee jireenya qananii dhiiftee carraa waaqesii kenna dhiiftee gad buute saba kee faana saba rakkachaa jiru faana rakkina arguudhaaf saba gargaarsa barbaadu gargaaruudhaaf saba sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaaf saba irraanfatamee akka addunyaa yaadatu gochuudhaaf waaqayyoon kan seera kaasiif maqaan isaa eebbifamu ati fakkeenya keenya yoo barbaachisaan taane warqiyyeen yeroo dheeraadhaaf umrii ishee guutuu jechuu danda'a waan Oromoodhaaf ta'u takka biraa haftee hin beektu. Yeroo baay'ee nama wajjin hojjetu si barbaachisa yeroo diaasporaa teessee korraapshiniin jira namni amanamu waan baay'eetu jira rakkoon guddaan nama amanamaa waliin hojjettu argachuudhaanaaf kan rakkoo jedhee yaadu isaaf immoo waaqayyoon agalatu aanaa fi tarkaanfii sustainability waa hunda naa qajeelchee sana booddee yeroo immoo achi geenyu namootuma akka keenya sabboonota maallaqa hin qabne ammoo yaada qaban akkuma keenya hojjechuu barbaadan baay'ee. Egaa biyyi keenya odoo nagaa ta'ee nuti silaa alarraa waan barbaadnu hin qabnu garuu haalli biyya keessa jiru nu dirqisiisa waan ta'eef hundumti keenya qeetti dhalannee yaadannu warqiyyee baay'ee ulfaadhu fayyaaf umurii dheeraa siifaa kennu hojiin keemmoo ijaan mul'achaa jira waan ta'eef kanattis boonuu qabda ulfaadhu sin jechuun barbaada. Akkamittiin namoota bira geenya akkam goonuu birrii meeqan qubaa koo ergee danda'a eewwittiin ergaa jedhamanii warri yaaddoo kana qabdan bakkee kana keessa jirtanii hin jiraattu maaliif namoonni hundumtuu achi dhufnee achuma dhalannee firri hundumtuu achi jira karaa gargaarsa ittiin ga'anii karaa tarkaanfii kana ga'uun hin danda'amu ofii keenya. Nuti inni goonu kun waan xinnoodha nuti waaqayyoon carraa biyya ambaa kana ba'u waaqayyo carraa kana nuuf kennee eenyumarrayyuu caallee miti carraa biyya ambaattiin dhufne kanaan immoo waan baay'ee hojjechuu hin dandeenya isa qarshii waan adda addaatti xinnootti babal'eessuun asii walitti qabannee saba keenya isaachi baay'ee rakkataa gidira baay'ee keessa jiru gargaaru. Fakkeenyaaf ani maatii koo ana qabu kan tiyyii qabu hundi keenya maatii dhuunfaatti nu qaba. Maatiin tokko immoo jira kan nuun hin qabne. Waa'ee ijoollee tokko dubbachuu barbaada taattaan hin beekti dhiifama jajuudhaaf miti OMN irraa iyyisuutu gabaasaa tureen ni argadhe. Ijoollee baay'ee miidhaman tokko lama mucaa dhiiraati. Garuu Finfinneettan guddadhe yemmuu Finfinneetti guddadhu ani mana barumsaa nan deema waaqayyoon galatu maatiin koos jireenya gaarii qabu turani garuu yeroo hundumaa naannoo Finfinneedhaa dubartoonni keenya ba'aa duddatti baatanii dhufuu qoraan gurguruu intuffatamuu itti qoosamaa barumsan qabanii isa argeen guddadhe
Kanaafi amma naa danda'ame ijoollummaadhuma kootii jalqabee dubartoota sana nan gaafadhaa nan gargaara. Iddiin baradhee immoo mataa koo danda'ee of danda'etti yeroo hundumaa saba koof waa gochuudhaan saba koo baay'een jaalladha. Diiyaasporaa keessa namni maatii isaa hin gargaarre hin jiru. Ijoollee isaa bolaa barsiifnaa maatii gargaarra garuu immoo akka gareetti yoo dhufne immoo rakkoo maatii tokko hiikuudhaaf tattaafannu sana akka gareetti immoo yoo walitti dhufne rakkoo qe'ee keessa jiru immoo hiikaa deemna in the long term mootummaa yookaan isa kaan irraan eegnu jechuudha. Asii faranjoota wayitu Itoophiyaan beekanii Itoophiyaa beeku malee Oromiyaan beekanii akka carraa wal arginee hojii kana fudhannee galle jechuudha. Nama 12 taanii deemnee adiin nama gargaaruu baay'ee danda'u isaan nuti immoo muuxannoo sana hin qabnu. Namni biyyaa bahe hunduu nama gargaaruu maatii gargaaruu qaba. Ani gargaaru yoon siin jedhe nan sobee gara nama 50 wal ijaarree kan gargaaruu qabna. Ijoollee kootu hundumti isaanii yoon dhaluu baadheeyyuu anaaf ijoollee. Talaaliiwwan humneessituu erga nu barbaachisu ta'anii namoonni maaliif talaallii COVID-19 fudhachuu qabu? Talaaliin ittisa hunda caalu kan nuti COVID-19 ittiin ofirraa ittisnudha. Talaalliiwwan jiran akkasuma dhibee hamaa fi du'a irraa ittisuuf ittisa cimaa kennu. Talaalliiwwan kun tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuun hawaasa keessan gargaaruu ni danda'a. Kun namoota hanga ammaatti talaalamuu hin dandeenye yookiin namoota talaallicha irraa ittisa gahaa argachuu hin dandeenyeef ittisa ta'a. Talaalliiwwan kunniin akaakuuwwan vaayirasichaa nuti har'a argaa jirru irratti ittisuuf bu'a qabeeyyiidha. Garuu dhibee haaraa hundi vaayirasichaaf carraa dabalataa bifa jijjiirrachuu fi talaalliiwwan kana jalaa miliquuf carraa kennaaf. Talaalliiwwan humneessituun COVID-19 akkuma talaalliiwwan humneessituu talaalliiwwan biroo vaayirasicha irraa ittisuuf ittisa sadarkaa guddaa argachuuf isin gargaaru. Ittisa jalqabaa sana argachuun garuu ammayyuu baay'ee barbaachisaadha. Hanga ammaatti hin talaalamne taanaan yeroon isaa amma. Dhiyeessaa naannoo keessanii argachuuf vaccines.org daawwadhaa. Ta'u sagantaan har'a addanatti walitti qabamne tarkaanfii sustainable development kan jedhu dhaabbaa karaa adde warqee kan geggeeffamudha. Har'a isa utubuudhaaf iddoo kanatti waamicha goonee turre namoonni hedduun irratti argamanii gumaacha isaanis karaa danda'aniin gochaa oolanii guyyaa har'a. Suma kanaatiif addana jirra jechuudha baay'een keenya. Akkamittiin isa kana jalqabdanii isa jedhu kun yaadni kun waggaa darbees ka'ee ture waggaa darbee ta'uu hin dandeenye garuu akka carraa ta'e adda warqeen deebi'anii waan dhufaniif carraa kanaan gargaaramuudhaaf gargaaramnee akka isaan iddoo kanatti argamaniis sagantaa isaanii kanarratti maal akka isaan hojjechaa turanii maal hojjechuudhaafis karoorri isaanii gara fuulduraatti maal akka ta'e akka nuuf ibsaniidhaaf har'a sagantaan addaa qophaa'ee iddoo kanatti ol geenye dubartoonnis haadhotiin abbootiin baay'ee addana ture jechuudha. Adda warqeen maal hojjetaa turan isa jedhan isaanis irraa nuuf dubbachuuf deemu waan hedduu hojjetanii jiru. Nuti immoo akka dubartiitti akka namaatti akka ilmaan Oromoo tokkotti isaan cina dhaabbachuudhaaf kan nuti iddoo kana dhufnee jirru. Maaliin cina dhaabbannu jennu inni tokko maallaqa keenyaan kan nuti bira dhaabbannu maal goone jechuudha horii keenya laachuudhaan yaadaanis gargaaruudhaan yoo dandeenye kan isaan dhaamsa isaan dhaammatan keessaa tokko har'a ijoollee keessanillee biyya fidaati akka isaanii hojii tola ooltummaa hojjetaniif irratti akka qooda fudhatanii fi isa kana ijoollee keessanillee jajjabeessaa jedhanii namoota iddoo kanaatti dhufanii gara biyyaatti hojii isaanii kana ilaalanii isaan cina dhaabbatanillee yaada sadanuuf hiranii turanii isa kanaaf ol geenye jechuudha. Isa kana duwwaadhaan hin dhaabbatu adda warqee gara fuulduraatti illee namoonni akka gargaaraniif websaayitii isaanii irra deemanii akka ilaalanii cina dhaabbataniif dhugaadhumatti an baay'ee wanti tokko wanti laphee koo na tuqeerra wanta isaan presentation isaan dhiyeessaa turan keessaati dubartoota mana bunaa keessa hojjetanii
gara nama 200 oliinatti fakkaata yoo hin dogoggorre ta'e kan isaan gargaaran namni tokko bakka sana hojjechuu jechuun baay'ee rakkina jabaa keessa yoo lixe duwwaa dhadhee yaada kana duwwaa miti karaa bishaanii karaa mana barumsaa karaa adda addaa irratti hojjetanii jiru soosa kanaaf addanatti ol geenye jirra gargaarsi kun itti fufaa namoonni hundumti keessan warri dhaggeeffatan kana booda dhaggeeffatan illee karaa kanarratti akka qooda fudhatanii jajjabinan isaaniif kennaa gara beetiif luulee keessa abbaa tokkotti hin dabarsa isaanis irraa dubbatan. Ani waan baay'ee dubbadhu qabu hawwiin waan hunduma isaa dubbatteetti kan as jirru hojii addee warqee sappoortii gochuuf gargaaruuf wanti isheen hojjettu kanatti amannee itti walii gallee nus immoo karaa dandeenyuutiin bira dhaabbachuu fi kanaaf kan maduwaadha galatooma. Taa kan har'a kan qopheessine namoonni baay'ee isheen as biyya kana jiraachuu dhiistee akka isheen biyya galte beeku namoonni garaagaraa maal hojjechaa jirti jedhanii sin gaafatu turan. Kanaaf yoo qophii kana qopheessine tokkoffaa warri hin beekne hojiin achitti hojjetamaa jiru maal akka ta'e baruu danda'u. Lammaffaa immoo namoonni akkasumaan dhaga'u malee caalaatti isa isheen hojjette presentation isa qophaa'ee yeroo arganii jedhanii kaka'umsa nama keessatti uuma jennee yaadni awareness jedhanii jechuudha. Sagantaan kun sila ergi qophaa'ee namoonni as turan namoota baay'eetu natti dhufe natti haasa'ee namoonni tokko na gaafatanii kanaan duratti meentoree garuu maal naan jedhanii isa ati dubbatte caalaa ta'etu argine kana booddee hin gargaarra maal jechuudha kuni beekuu inni dhaga'u inni yeroo dhaga'anii fi namni sun hojiisa hojjate yeroo dhufee dubbatu yeroo ijaan arganii tokko miti. Yeroo baay'ee maamiin immoo baatees baay'ee miidiyaa irratti sin dubbattu. Kanaaf yeroo yoo kun dubbatamee darbaa darbiitti yoo deeme namoonni yoo dhaga'anii yoo baranii saba biyya isa jiru sarakkate kana gargaaruu danda'u isa jedhu isa mul'isuuf jechuudha. Har'a kan wal geenye waa'ee tarkaanfiin maalii tarkaanfiin maal hojjetaa isa jedhu uummanni keenya Minisootaa jiru keessumaa dubartoonni keenya hundumtuu akka baruufi. Tarkaanfiin hojii adda addaa hojjeta biyya keessatti seeraan beekame Oromiyaa keessatti barnoota irratti hojjeta bishaan qulqulluu akka uummanni keenya argatu hin hojjeta ijoollee sponsorii gochuudhaan hin hojjeta income generate akka godhan keessumaa dubartoonni keenya harka qalleeyyii akka nyaatanii bulaniif akka hojjetaniif irratti hojjeta. Egaa yommuu income generating jennu waan baay'eedha. Qotiisa irratti damma irratti iddoo baay'ee dubartoonni akka hirmaatan goona. Inni gara biraan ijoolleen keenya ijoolleen durbaa akka ofii isaaniitiif nan danda'a jedhanii amanan isarratti hojjenna. Bal'inaan immoo barnoota irratti hojjenna. Maaliifi barnoonni hundee qaroomaati. Namni baratee lafa garaasaa ga'a. Namni baratee yaanni isaa hin bal'ata. Kanaafi lafa deemnu hundumaatti itti jalqabuuf barumsaaf jalqabne isa booddeegaa waan barbaachisu irratti immoo itti guutaa deemna. Har'a presenteeshiniin ani dhiyeesse in danda'ama. Uummannas jiru waa gochuu danda'a. Yoo danda'e uummanni keenya biyyatti galee hojjechuu yoo danda'e garaa kutatee waa gochuu danda'a. Yoo immoo biyya galee hojjechuu dadhabe immoo maallaqa isaatiin yookiin immoo horiidhaan gargaaruu danda'a. Yaadaan gargaaruu danda'a. Dhufee volunteer gochuu danda'a. Waggaatti yommuu vaakeeshinii dhufan yommuu fira gaafachuu dhufanii torban tokkoof guyyaa sadiif guyyaa lamaa fi dhufanii ilaalanii mana barumsaatti waa gochuu danda'u. Dubartoota ilaalanii jajjabeessuu danda'u. Hojiin hojjetamu kumaaf kitiladha Oromiyaa keessatti. Kanaafi kana keessatti qooda fudhadhaa isa jedhu caalaan hin dandeessu. Waa jalqabuuf saba ofii gargaaruu fi kaapitaala baay'een hin barbaadu.
fedha barbaada, jaalala barbaada, garaa laafu ummata sanaaf barbaada. Ummata koo nan jaalladhaa yommuu jennu afaaniin miti. Afaan Oromoo dubbachuu keenya duwwaadhaani saba Oromoof bu'aan buusnu. Maayinni rakkinni saba Oromoo, maayinni rakkinni dubartii Oromoo. Bishaan qulqulluu ishii dhabde, kiiloomeetirii 3-4 adeemtee ishii bishaan waraabdu, ishii ijoollee ishii barsiisuu hin dandeenye, ishii guyyaatti si'a tokkollee nyaachuu dadhabde sana gargaaruu dandeenyaa jedhanii akka yaadaniif. Inni gara biraan Minnesota keessatti sabni Oromoo baay'eedha. Ijoolleen dhalatan baay'eedha. Ijoolleen kuni hidda isaanii akka baran, dhufanii akka biyya ilaalan, ummata isaanii fi akka garaa laafan akka godhanii fi kanuma itti himuun barbaade. Maaliif horii baay'eedhaan yookiin immoo maallaqa baay'eenaan hin jalqabe miti. Ani waan xinnoodhaan hin jalqabe. Waaqayyo immoo na gargaaree hojiin kuni waggaa gara waggaatti bal'achaa iddoo tokkottan ganda tokkottan jalqabee har'a ganda 20 caalaa keessatti hojjechaa jirra. Isuma kana yaaduma kana dabarsuufanii kanan har'a yommuu ijoollee kooti hundumti isaanii yoon dhaluu baadheeyyuu anaaf ijoollee kooti kana yaadanii qopheessanii waltajjii akkasii immoo yommuu ummata waamanii isuma kana dabarsuu gatiin barbaadeefan. Isaan irraa maal barachuu dandeenya? Isuma kana koomentii nu gootu hundi keessan koomentii gochuun sirrii hin jiraatu baay'ee. Nuno maal gochuu dandeenya? Walii qabaatti jedhu koomentii nu gootu beekallattiidhaan itti fufuu dandeessa tiiji. Okke fayyaa ta'ee ati sagantaa kana carraa kana nu kennu keetu jalqaba galatoomis jechuun barbaada. Akkasumas warra sagantaa kana qopheessee akka walitti dhufne wanta kana irratti mari'annu kan godhee obboleettii Tiyaa Luulee fi Hawwii akkasumas beetiin galateeffachuun barbaada. Maaliif wanti kun nuuf waan ta'e hanga tokko walitti qabamnee waan addee warqeen hojjettu hin beekna argineerra. Garuu namooti baay'ee waan isheen hojjettu guddaa kana namni keenya namni hin hubatne hedduu ture. Kanaaf awaarnessi kana uumuuf waan isheen hojjettu akka namni beeku namni keenya akka rakkina nama isaa akka biyya keessa jiru akka hubatuuf ani immoo akka nama tokkotti kan ishee irraan baradhe kutannoo isheen qabduuf biyya keenya keessa dhuftee ijoollee ishee wajjin nagaadhaan jiraachuu osoo dandeessu biyya nagaan hin jirreetti biyya rakkina saba kee argitee gadda qalbii kee kan bakkatti cabutti lakkii rakkina saba koo wajjin na wayyaa jettee addee warqeen nuuf fakkeenya saba keenyaaf immoo gargaartu taateeti biyya kana gaddistee deemu. Kanaaf waan isheen irraa baradhee guddaa kutannoo ishee akkasumas waan guddaa akka hin barbaachisne nama kee gargaaruuf nama ta'uun ga'aadha nama gargaaruuf nama ta'uu akka ta'uu qabdu duwwaan gahaa akka ta'e ittiin hubadhee isheerraa akkuma isheen jetteetti waan guddaa miti kan isheen jalqabde yeroo jalqabdee quba qabaa. So waan isheerraan baradhee akkuma nan jedheetti guddaanii kutannoo akka barbaachisuu fi qabaataa ta'uu qabdu nama gargaaruuf nama ta'ee dhalachuu kan akka namatti yaaduu isheerraan baradhee baay'een ishee kabajaa baay'een sin jaalladha warqiyyee galatoomii qalbii akka kee hunda keenyatti akeenu rabbiin jedha. Duraan dursee guyyaa har'aa kanaa sanu ga'eef carraa kan nu laatee waaqayyoon baay'isee guddisee galateeffadha. Otoo waaqayyo jechuu baatee carraa kan nu kennuu baatee kana gochuu hin dandeenyu. Ittaansee beetiyyee Lulee Hawwii koo waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa sagantaa kana qopheessuu keessaniif itti dabalee warqee koo ati nuyi fakkeenya gaariidha. Akkuma warra kaan jedhan jireenya kee dhiiftee jireenya qananii dhiiftee carraa waaqayyo sii kenne dhiiftee gad buute saba kee faana saba rakkachaa jiru faana rakkina arguudhaaf saba gargaarsa barbaadu gargaaruudhaaf saba sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaaf saba irraanfatamee akka addunyaa yaadatu gochuudhaaf waaqayyoon kan seera kaasiif maqaan isaa eebbifamu ati fakkeenya keenya waaqayyoon humna siif haa ta'u nus immoo warra kaan akkuma dubbatanii sababa keetti walitti qabamnee tiyyi hojjaa kana calqabnee haaxinaan isaa guddatus sababa keetti wal geenyee caayaa Finfinnee jedhamu dhaabbannee itti walitti qabamnee amma dandeenye si gargaaraa jirra amma waaqayyoon gargaariitti waaqayyoon nama tokko kan nuuf akka lafti duwwaa ta'u otoo hin taane waan qabu waaqayyo isaa kenneef akka saba isaa gargaaruuf akka sagalee ta'uu fi namni waa qabu kennee doqnan jedhamu jedha Oromooni. So ati fakkeenya keenya fakkeenya gaariidha karaa nu banteetta carraa nu taateetta amma samma dhumaas wajjin jirra amma dandeenyetti waaqayyo isaa eebbisu ammayyuu humna siifaa ta'u isaa milkeessuun jedha.
dhugaa waan warqigee waan jabana dhiyoo miti waan jabana dheeraa himuu hin danda'a. Sun yoo asitti yoo barbaachisaan taane warqiyyeen yeroo dheeraadhaaf umrii ishee guutuu jechuu danda'a. Waan Oromoodhaaf ta'u takka biraa haftee hin beektu. Akka nama siyaasaatti hadhammoo gad deebitee akka Oromoo tokko akka haadhaatti akka gara laafettiitti uummata Oromootii yaaddee dhugaatti yoon haasa'e waan hedduu of keessaa qabaa. Warqiyyeen gaaddisa namaa jala taatee Oromoodhaafis yaaltee hedduu dhamaate Oromoodhaaf. Isa sana akkasumatti dhiisnee hadhammoo of dandeessee Oromoodhaa dhaabbattee dubartii ilmaan manguddoo waliigala bishaan qulqulluu akka dhugan barnoota akka baratan jechuun Oromoodhaaf waan salphaa miti yeroo ammaa. Yeroo dhiibbaan garaagaraa irra jiru keessatti yeroo namoonni isii dhiiban akka namaatti yeroo namnis mootummaanis dhiibbaa qabaatu keessatti kana dandeessee gad dhaabbattee of dandeessee hojjechuu jechuun waan salphaa miti. Kanaaf warqiyyee yeroo dheeraadhaaf wal beeknuyyuu si arginee si gargaaruu yoo dadhabneyyuu yaadaan qaamaan si bira jiraachuu baannu yaadaan dhugaadha baay'ee si bira jirraa. Kana gochuudhaaf dhaabbachuu keetiif baay'ee si dinqisiifadhaani. Yeroo dhiibbaan sirra jiraatee namoonni akka of dandeessee hojjettu godhanitti ati of dandeessee dhaabbachuu keetiif baay'ee si dinqisiifadha. Itti fufii fakkii nuu taataa immoo si bira jirraa yoomuu duuba keerra dhaabbannee si gargaarra itti fufii siin jedha. Waaqayyonis namnis akkasi gargaaru abdii guddaan qabaa. Galatooma. Walamu jiranatti fakkaatu warra sagantaa kana qopheessan baay'ee galatooma. Akka hojii dinqisiisaa warqiyyeen hojjettu akka inni kaanis argee yaada akkasillee yoo qabaate karaa isheetiin waa hojjechuu akka danda'u carraa bana jedheen yaada sagantaan akkasii sababa warqeetiin baay'ee walgeenyee nama muraasa dubartoonni amma tokko piroojeektii ishee gargaara. Kanarratti yeroo hunda warqee gargaaru gaafa jedhamu jecha kan I don't like. Warqee waan gargaaru hin jiru. Warqeen carraa nuyi hawwii uummata keenyaaf waa gochuu barbaannu sana nu umtee piroojeektii isheen already hojjetaa jirtu sana gargaara. Malee akka dhuunfaatti gargaarsa nurraa barbaaddu hin jiru. Nama akka kootiif hawwiin like waa gochuu barbaadu naman ani itti naaseen jiru yeroo dheeraaf namni na argee deeqauma 30 itti taasa'u baay'een kan dhageenyu garuu waan hamilee nama cabsuudha. Biyya sana deemtee waa gochuun danda'amu garuu warqiyyeetti gaafa naasee amani yersa go'an beeku yoo waan akkasii yaada kee keessa jiraate inuma jira carraan ani immoo achin jira I'll be with you naan jette suni anaafi guyyaan yeroo hunda yaadadhuudha jechuudha. Kanaaf wanti nu gochuu dandeenyu warra biyya ambaa keessa jiru nama baay'eetu namni hunduu waa gochuu barbaada biyya sanatti. Namni Oromoo ta'ee saba isaatiif quuqamu karaa ittiin waa godhu barbaada. Sanaaf immoo dhaabbata akka tarkaanfii amanamaa already lafarratti hojii hojjetaa jirutu jira. Akka dhaabbataattis namni dhaabbata qabu yookaan akka dhuunfaatti ishii wajjin coordinate godhee isii qunnamee Oromiyaa biyya naannoo hedduutti socho'uu dandeessi. Yoo hin dandeenyelleen gorsa namaa kenniti. Kanaaf carraan kun hin jiru warra jettanii osoo fedhii qabaattanii kan mana keessa ta'aa jirtanii fi tarkaanfii sustainable carraa tokkodha. Gama keenyaan immoo amma dandeenyutti carraa arganneen dhaabbata kana haa beeksifnu. Ni yaadadha yeroo jalqabaaf gift Tuesday natti fakkaataa kan jedhamu isa Facebook irratti non-profitii barbaaddee piikii gootee fundraising gootaaf
yeroo jalqabaaf iyyuu kan hin bare tarkaanfiin piikii godhe jechuudha. Because tarkaanfiin Ameerikaa keessattis it's a registered non-profit. So namni asitti illee gargaaruu danda'a jechuudha. Websaayitii qabu, websaayitii sanarratti monthly or yearly or once namni hundi kennuu danda'a. Membara ta'uu danda'a yoommoo biyya sanattis immoo legaalii register taatee waan hojjettuufi karaa dandeenyeen fundraising gochuus beeksisuu dandeenya. Ani yaadadha nama baay'ee na gaafataa ture. Maqaa kana dhageenyeen beennu eenyu maal kan jedhu jechuudha. Carraama arganneeni dhaabbata akkasii kan amannee waan ijaan arginu tokko hojjetaa jiru. Amma dandeenyutti haa gargaarru waliis immoo akka namni inni kana awareness godhatu haa goonu because anaaf carraa naa kennite I'm sure kana booddee immoo namoota baay'eedhaaf carraa kenniteedhaan abdadhaa hin gootisi nu jabaadhu amma dandeenyutti gaa Waaqayyo nu gargaaru akka ol gargaarruuf. Dhaabbata mataa kiraan gootaa haa ta'u garuu danqaawwan namoota mudatu jetteeti yaaddu maaltu jira isa sana akkamitti keessa darbuu hin danda'a gabaabsitee mayoo nu kaasuu jechuu barbaade. Danqaan baay'eedha. Garuu tokkoffaa kutannoo keetu si barbaachisa waan danqaan hin jiru waan hundi smoothiidha jettu hin jiru. Of course tokkoffaa maallaqa si barbaachisa lammata bakka gargaartu sana neetworkii ummachuu qabdaa. Tarii dhaabbatan ani keessatti hojjedhu waan akkaataan itti hojjetamu arguutu maybe kan anaaf carraa akkan hubadhu na godhe natti fakkaata. Yeroo baay'ee warri biyyaan baa jirru of course maallaqni amma tokko as in arganna. Maallaqni sun deemee achitti inni asitti xiqqaa jennu achitti waan baay'ee hojjeta. Xiqqaasu waan baay'ee hojjeta jechuudha. Lammata yoo gaaffii kana na gaafatte ani dhaamsan qabu waan guddaa goone inni hin yaadin. Hundumtuu qe'eetti dhufnee qabna naannootti dhufnee qabna. Qe'eetti dhufnee sana keessatti tarii bishaan hin qabantaa tarii bishaan qulqulluu qabu ibsaan qabantaa lai waanuma xiqqaatu sana fuunee hamma dandeenyu gargaaruu dandeenya. Rakkoon keenya guddaa gochuu barbaanna garuu waan xiqqaarraa jalqabuu dandeenya. Isaaf immoo yeroo baay'ee nama wajjin hojjettu si barbaachisa. Yeroo diiyaasporaa teessee korraapshiniin jira namni amanamu waan baay'eetu jira rakkoon guddaan. Nama amanamaa waliin hojjettu argachuudhaanaaf kan hin rakkoo jedhee yaadu isaaf immoo Waaqayyoon galatu aanaafi tarkaanfii sustainability waa hunda naa qajeelchee sana booddee yeroo immoo achi geenyu namootuma akka keenya sabboonota maallaqa hin qabne ammoo yaada qaban akkuma keenya hojjechuu barbaadan immoo baay'ee qabu. Isaaniin yoo arganne isaan wajjinis hojjechuu dandeenya rakkooni sana I think tarkaanfii sustainable rakkoo sana nuuf furaa jedheen yaada anaaf hedduu naaf fure. Baay'ee galatoomii itichaa carraa kana nu kennu keetiifi baay'ee ulfaadhu. Warri koreen sagantaadhaan nu qopheessitan Lulee Hawwii Beetiyyee baay'ee ulfaadha. Charchiin Ebeenazar balbala isaa nu banee koottaa jedhee asitti nu affeeruu isaatii fi isaanis baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaada. Waan warqiyyeen hojjettu baay'een isaa viidiyoodhaan mul'ateera har'a. PowerPointidhaan baay'ee nama ajaa'iba akka kanatti namni hojjeta jedhee yaadeen beeku hojii ishee yoom beekeyyuu jechuudha. Akkuma amma obboloonni kun hundi isaanii dubbatanii karaa namni ittiin nama gargaaruutu barbaadama malee namni hundumtuu nama saba isaa gargaaruu hin barbaada. Garuu warqiyyeen cabsitee deemuu ishee hin danda'ama edaa isa jedhu sana hubannoo nuu kennee jechuudha. Mana barumsaa keessatti manuma barumsaa tokko iyyuu amma kana baay'inni mana barumsaa tokko yoo gargaarre mataansaa ijoollee achi keessaa ba'an an biyya fayyadan ta'a. So kanaafi warqiyyeen fakkeenya guddaa nu taatetti itti fufnees nutis duukaa kee buunee waan ati hojjettu piroojeektii kee ofitti fudhannee akka keenyatti akka hojjennuu fi waadaa waliigallee irra already nuti yammi taane. Namoonni baay'ee isa kan nu gargaaran hin beekna. Egaa biyyi keenya odoo nagaa ta'ee nuti silaa alarraa waan barbaadnu hin qabnu garuu haalli biyya keessa jiru nu dirqisiisa waan ta'eef hundumti keenya qe'eetti dhalannee yaadannu warqiyyee baay'ee ulfaadhu fayyaaf umurii dheeraa siif haa kennu. Hojiin kee immoo ijaan mul'achaa jira waan ta'eef kanattis boonuu qabda ulfaadhu siin jechuun barbaada. Taadhu gara birootti otoo hin darbiin keessumaa isinis akka dhaabbataa Oromiyaa Health jedhutti yeroo darbe naannoo Ambootti hojiiwwan fakkeenyummaa qabu dalagdaniitti kan turtanii
Mee yogguu namoota keessaa dhalattee baatee tajaajila kennitu miira akkamii qaba? Namni hundumtuu gaafa nama gargaaru miira sana wallaala jechuu osoo hin taane miira akkamii qaba? Fakkeenyaaf biyya kana keessa jirra. Isaan amma biyya kanaa jiruma gaarii osoo qabaniitu Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa keessummeessuudha kan isaan filatan. At least yoo xiqqaate yooma konkolaataa oofaniyyuu qabaatanii karaa man irra oofaniyyuu mijataan hin jiru. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne jechuudha. Mee ishee sana xiqqoo ishee nu yaadachiisame duubatti nu deebisee. Ayyii fayyaa ta'eetichaa asii faranjoota wayitu Itoophiyaan beekanii Itoophiyaa beeku malee Oromiyaan beekanii akka carraa wal arginee hojii kana fudhannee galle jechuudha. Nama 12 taanii deemnee adiin nama gargaaruu baay'ee danda'u isaan nuti immoo muuxannoo sana hin qabnu. So yeroo achi deemnee buufata torbarratti uummata keenya gargaarree kan sin dhibu nuti gaa medical missionidhaan keenya garuu medical missionidhaan yeroo deemnu waan baay'ee gara nama nyaatu baay'eetu jira. Namni kiniini tokkoon fayyuu danda'u nama du'uudhaaf ka'eefaa qaqqabneera. Lubbuu nama tokko baraaruun keenya mataan isaa nuun akka guddaatti ilaalle namni hundumtuu sappoortii si godha miti yeroo achi deemtus gufuu baay'eetu nama bira jira. Nama mudataa tiraanspoorteeshiniin jira, bakki bulan jira, bishaan jira, even mana fincaanii yuusii gochuudhaaf warra adii wajjin yeroo deeman baay'ee rakkoodha. Rakkoon biyya keenya lakkaa'umiin dhumu garuu isuma sana keessa darbanii saba ofii yeroo gargaaran hedduu namatti tola. Amma buufata tokko gubbaarratti na yaadadha. Nama wani qabaleedhaan namatti himame namni fardeeniin dhufani baay'inaan baadiyyaa keessa waan ta'eef. So bakki bullus hin jiru ture. Namoonni sun hundumtuu gargaaramuu qabu. Achi bulanii nu eegaa turan waan ta'eef jechuudha. Amma yeroo deemnee namoota sana gargaaruu jalqabnu sa'aatii 12 guutuu buufata tokko irratti finne laanchillee nyaanne. Garuu wanti nu gammachiise namni tokko madaa faa baatee dhufa. Peenii adda addaatu jira gaasinitti hin danda'u. Garuu yeruma waan salphaadhaan fayyanii deemanii keessi keenya baay'ee boqote jechuudha. So kanaaf gargaarsa asii deemu baay'eedha. Gilaafsi illee hin qabu uummanni keenya. Gilaafsi hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf isaasitti qarshii meeqaan bitanuu waan baay'eetu hir'uudha saba keenyaa fi kanaaf waanuma tokkoon gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada. Deebii keessi deebisee irratti hin beeku. Baay'ee gaarii tole warreen biroo keessumaa namni kamiyyuu abjuu qaba biyya lafaa irratti namni abjuu hin qabne jedhamee hin jiru. Fakkeenyaaf sadarkaa jaarmiyaatti ijaaramuu yoo baanne sadarkaa dhuunfaattis waa gochuun ni danda'ama miti. Kana goone jennee dhaadachuu illee osoo hin taane kana gochuun ni danda'ama jettanii waan hin qooddan. Numaan ta'uu hin qabu yookiis tarkaanfii ta'uu hin qabu akkaataa sanatti jechuudha. Garuu maal fa'aa gochuutu danda'ama? Gabaabsinee namoonni isin caqasanii maal fa'aa gochuutu danda'ama? Okey fayyaa ta'a. Ani guddaa gammadeera. Warqeen waggaa dheeraa booddee nu biraa deemtee waggaa isheen deemte sana amma kana hin geessin jennee akkuma maqaa ishee taate baay'ee tarkaanfattee guddattee yeroo har'aa kan arginu baay'ee guddaatti gammanne. Dhaamsan dhaamu tokko giruupii Finfinnee kana baay'ee hedduun isaan galateeffadha. Garaa isaanii walitti dhufanii tarkaanfii gargaaraa jiru. Ergaan dabarsu namoonni akkasuma giruupiidhaan walitti dhufanii jiran obbolootiin akkamittiin namoota bira geenya akkam goonu birrii meeqan qubaa koo ergee danda'a eewwittiin ergaa jedhamanii warri yaaddoo kana qabdan bakkee kana keessa jirtanii hin jiraattu maaliif namoonni hundumtuu achi dhufnee achuma dhalannee firri hundumtuu achi jira karaa gargaarsa ittiin ga'anii karaa tarkaanfii kana ga'uun hin danda'amu ofii keenyaaf giddiitti dhannee dhaabuu nurra hin jiru qobaas erguu nurra hin jiru giruupiin 5 yoo walitti dhufanii akka giruupii Finfinnee kana tarkaanfii gargaaruu dandeenyaan jedha. Kan jedhu fayyaa ta'in jedha warqeen immoo eebbifamii gooftaan hojii keemmoos karaa irraa buusu. Warri sagantaa kana qopheessitan eebbifamaa waaqayyoon sana eebbisu. Adde warqeenis immoo asii biyya ho'aa kana dhiiftee achi baadiyyaa deemtee bakka qorri bakka aduun nama gubu bakka jireenyi namatti illee rakkisaa ta'etti achitti rakkina saba koo anis achusaan wajjin achuma keessa taa'een hirmaadhaa amman danda'ummoo nan gargaara jettee kutattee asii deemtee waaqayyoon si eebbisu jedha. Ani immoo akka dhuunfaatti kan inni
Finfinnee gruppii kana keessatti jira. Warqee tarkaanfii keessatti waan karaa adda addaa gargaaruutti qooda fudhannee jira. Waggaatti amma dandeenyu walitti dhufnee koomitmentii walii galleera. Waan tokko yoo al tokko waadaa walii galtee irraan citu ji'atti wal argina. Waan walitti qabnu walitti finneetu ji'a ja'attis haa ta'u waggaattis haa ta'u walitti finnee waan barbaachisuun goona. Inni nuti goonu kun kutannoodhuma isa isheen qabattee deemte kanarratti nuti immoo in gargaaraa waanuma xinnoollee haa ta'u malee waan tokko hin godhaasa jedhuutti kaanee nuti inni goonu kun waan xinnoodha. Nuti waaqayyoon carraa biyya ambaa kana bahu waaqayyo carraa kana nuuf kennee eenyumarrayyuu caallee miti. Carraa biyya ambaattiin dhufne kanaan immoo waan baay'ee hojjechuu hin dandeenya. Isa qarshii waan adda addaatti xinnootti baballeessuun asii walitti qabannee saba keenya isaachi baay'ee rakkataa gidira baay'ee keessa jiru gargaaruu hin dandeenya. Jaalalli keessi keenya fedhiin yoo jiraate akkuma gruppii Finfinnee kana keessatti nuti gochaa jirru namoonnis karaa adda addaan akkanumatti karaan already nu banamee jira. Hojiin hojjetamus argineerra, bu'aasaas argineerra. Rakkina hundumaallee yoo bira ga'amu yoo baate amma ta'e bishaan isa booraa dhugu bishaan illee obaasuu dandeenye. Ijoolleen barumsa dhabanii mana akka hin teenyeef mana barumsaa isaaniillee akka deemaniif karaa adda addaa gargaaruun danda'ama. Yoo kutanne waan baay'ee gochuu hin dandeenya. Jabaadhaa saba keenya isa rakkate ammayyuu haa yaadannu. Yoo jabaanne waan baay'ee gochuu dandeenya. Eebbifama. Iticha fayyaa ta'ee isatti gaafatte daayirektisumatti si deebisa waan biraa ibsatu hin taane namni tokko akka aannee numaan yookiin akka warqiyyeetti tarkaanfii yoo qabaachuu baate sana gochuu dadhabeyyuu dhuunfaatti maal gochuu danda'a jedhu irratti waan xinnoo jechuu barbaada. Of jechuu barbaade otoo hin taane hin goona jennee hin goona. Fakkeenyaaf ani maatii koo ana qabu kan tiyyii qabu hundi keenya maatii dhuunfaatti nu qaba. Maatiin tokko immoo jira kan nuun hin qabne. Waa'ee jireenya tokko dubbachuu barbaada taattaan hin beekti dhiifama objajuudhaaf miti OMN irraa iyyisiintu gabaasaa tureen hin argadhe. Ijoollee baay'ee miidhaman tokko lama mucaa dhiiraati. Baay'ee xinnoo ture yeroo sana waggaa 9 obboleettiin isaa waggaa 11 12 lachan irratti rukutamanii OMN irraan argee mucichi du'e jedhamee gaafamee ture. Baay'ee lapheen kun cabe. Taattaa siin namba sana barbaadee na argate. Namba ijoollee sanaan barbaadeen jedhee barbaadee na argatte. Warra sana wanti isaanii qunnamee waadaan galeef ijoolleen sun mucayyoo ishee durbaa luka gabaabbatee hikimna garaan argannee baay'ee miidhamee waan biroon sin gochuu waadhee sinan barsiisadhee waadaa galeef ofuma kootii murteesseeti horii guddaa ta'eeti miti otuma lubbuudhaaf gargaaru maatii biraas gargaaru maatii sanan piikii godhee waggaatti amma waaqayyoon gargaariin ergaaf every September waan waaqayyoon gargaariin ergaafi yoo xinnoo shorii harkana jiraatte innaan hojjechaa ture har'an ta'iniiti innaa yaana waggaa isootti darbadha har'a ulfinni galanni waaqayyoof haa ta'u mucaan suni yeroo sana jaamiilli ishee rukutamee gabaabbateef mana barumsaa kan mootummaa dhaquu hin dandeenye mana dhiyoo maatii isaatti dhiyaatutti mana barumsaa piraayiveetii galchan. Taaksiin jedhama jedha maatiin suni ijoollee baay'ee qabu haati gulliitiin agaddii abbaa waa tokko jaan qabu. Mucayyoo sanarraa ulfinni galanni waaqayyoof haa ta'u barana Wallaggaa Yuunivarsiitii Faristii Yiriidha. Isheen durbaa suni. Inni xinnichi kifilii 7 barana yeroo sana du'ee deeffame sun. So jireenya kootti wanta na gammachiisu keessaa dhiifama naa godha of jajuuf miti wanta na gammachiisu keessaa maatii koo balaa koo kan abbaa manaa koo warra biraa ta'uu hin taane warra akkasii warra hin beekiniif godhe sana waan xinnoon anaaf salphaan suni ijoollee sana kanaan ga'uu isaatti baay'ee itti gammadaa waan akkasii gochuu hin dandeenya. Naannoo keenya yoo ilaalle horii nuti asii arginu baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaa xinnoo achi ogee garuu jireenya namaa geeddaraa fakkeenyumaa fi akkas gochuun isin danda'ama jechuufanii eebbifamaa. Maal gochuun danda'ama isa jetteerratti osoo waan tokkoon himin darbuun barbaannee fi I think sagantaan dheerataa jiran hanga gabaabsa. Eeyyeen dhaabbata qabaachuun isin barbaachisu akka dhuunfaatti waan hedduu gochuun hin danda'ama. Galatoomii daawwiko sheer gochuu keettiif namoonni akka kee baay'eetu jiru kan nun beekne waan baay'ee kan hojjetaa jiranii. Kan biraan akkuma sila jedhee diyaaspooraa keessa namni maatii isaa hin gargaarre hin jiru. Ijoollee isaa bolaa barsiifnaa maatii gargaarra garuu immoo akka gareetti yoo dhufne immoo rakkoo maatii tokko
hiikuudhaaf tattaafannu sana akka gareetti immoo yoo walitti dhufne rakkoo qe'ee keessa jiru immoo hiikaa deemna in the long term mootummaa yookaan isa kaan irraan eegnu jechuudha. Gaaffii keetti deebi'uu fi gaafuma maatii keenya gaafachuuf biyya deemnu keessattuu namoonni baadiyyaa keessa maatii qabnu baadiyyaa deemne yoo ta'e yeroo baay'ee baadiyyaa keessa bishaan qulqulluun hin jiru. Filtireeshinii tokko binnee deemuu dandeenya asitti. Amma baay'ee kan natti tolu ergan waan sana beeksisee booddee nama baay'eetu bilbilee na gaafata eessaa binnu. $50 bittaa waggaa 10 itti fayyadamu 99.9% clean godha bishaan. So kuma meeqayyuu baastee bishaan qulqulluun qe'ee hundaaf nam baasa jechuun sin barbaachisu. Namni tokko gaafa maatii isaa gaafachuuf deemu maatiima sanaaf sana bitatee deemuu danda'a. Kan biraa immoo mana barumsaa irraa barannee jira baadiyyaa keessa dubartoota gargaarra yoo jenne as organizationii baay'ee jira reusable pad kan ijoollee dubartoota baay'een biyya keessatti kan mana barumsaa irraa ba'an rakkoo guddaatti qaban gaafa deemtan argitu moodeesii dhabuudha. Isaa fi asii shaanxaa tokko of course meeshaa baay'ee fudhannee deemna kan dhuunfaa keenya shaanxaa takka sana fudhattanii deemuu dandeessu. Kanaaf akka nama dhuunfaatti waan godhamu hedduutu jira akkuma sila jettee immoo iskibirtoo dabtara waan baay'ee asirraayyuu bituun hin barbaachisu maallaqa fudhaa markaatoo deemaa bitaati waan ijoollee baay'ee bira ga'uu danda'ama siin jechuufani kanuman sheerii gochuu barbaade isa kaan immoo namni hundumtuu itti dabaluu danda'a kun garuu isa guddaadha keessattuu kan bishaan. Waan gargaarsaa situ kaasee namni nama isaan gargaarree nama gargaaru hin qabne tokkollee hin jiru. Garuu akka gartuutti walitti dhufee gargaaruutu caala jechuudha malee namni nama hin gargaarree saba hin gargaarree tokkollee hin jiru. Yoo akkas ta'e jedhama ta'e hin sobame namni biyyaa ba'e hunduu nama gargaarus maatii gargaaruu qaba. Ani hin gargaaru yoon siin jedhe nan sobee gara nama 50 wal ijaarree kan gargaaruu qabna. Sun maatiidha maatii Oromooti. Yoon akkana jedhe ganda kootti miti garuu ganda Oromooti kan gargaaru ijoollee jiddu galeessa jirtu kan gargaaruu qabna. Ijoollee karaa dhiyaa naannoon itti dhaladhes kan gargaaruutu gartuudhaan jira. Amma immoo isarra dabarree waan fayyaatiif gargaaruudhaan yaallee gargaaraas utuu jirru amma haati intala sanaa achi jirtu intala xiqqoo sanaa isiin waan fayyaa konteenarii 3 yeroodhaan ka akka kaasamu jettee jennaan waan fayyaati kan keessa jiru gilaavsii waan akka jechuun obii keessatti kan gargaaraman dubartoonni dhalumsaa fi mana dhalaatti kan gargaaran gilaavsii fi wanta afaaniin cufatanuu maskiidha jedhati whatever name sana hunda achi keessa waan fayyaa guutuun akka jirutti yeroo dheeraadhaaf kadhattee konteenarii 3 tola nan kenna lafa siin hojjettu lafa fayyaati waan ta'eef nan kenna jettee kaasuu namni kaasuu dadhabanii guddataatti illee bilbilee isaan sunis yeroo ittiin arganne natti fakkaata amma garuu garee tokkoon laayisansii baasanii maqaa Kabiir Huseeniin Adaamaa mana fayyaa Adaamaa jiruun isa sana amma waliinii feesisuudhaaf qophiirra waan jirruu fi karaa intala isaatiin laayisansii baaste konteenarii 3 sana amma dhiyootti ba'aa natti fakkaata sanatti jirraa. Gaatii rabbi nu haa gargaaru warqiyyee kana biras yoo waan fayyaa irratti hojjettu ta'e ijoolleetu jira isaantu kennaa jira waaqayyo isaan nusa gargaaru sisa gargaaru kanuma jechuun barbaada.
rakkoon dubartoota keenya mudatu maal oolame isin dubartoota miti harmoota iddoo kana waliin jirtanii rakkoon dubartoota mudatan maal faati fakkeenyaaf waan isin gootan keessaa mana barumsaa babal'isuu dubartoota ga'oomsuu yookiis empower gochuu irra darbee dubartootuma mana bunaa hojjetan yoo akka isaan danda'anii hojii dhuunfaa isaanii hojjetan fa'aarratti waan akkasii carraaqeeraadha kan isin jettan yoo akkas ta'e dubartoota akka waliigalaatti maaltu mudatu isa kana keessaa immoo humni biyya bakkee jiru kun maal gochuu danda'a namni Oromoof Oromiyaa himatu maal osoo godhe gaarii kana. Dubartoota rakkoon dubartootaa baay'eedha. Amma fakkeenyaaf baadiyyaa keessaa rakkoon inni guddaan bishaan. Bishaan qulqulluun hin jiru. Bishaanuma qulqulluun taane waraabuu fi karaa dheeraa deemu. Intalli durbaa immoo mana barumsaa barachuu fi carraa dhabdi. Isa dhiiraan ergu isheen durbaa garuu haadha gargaaruun gatiirra jiru yeroo baay'ee ijoolleen durbaa yookiin iddii umriin isaanii ijoollummaatti otoo hin ta'in iddii guddatan booddee galu. Yommuu mana barumsaa galanii keessumaa naannoo addaa Finfinneetti amma har'aattiyyuu butiin jira hin butamu. Egaa kan dubartootaa rakkinni baay'eedha. Bishaanii mana barnootaa dhiyootti dhabuudha. Inni gara biraa immoo hin dandeessu jedhee namni itti himu hin jiru. Yeroo hundumaa geenyaan heerumuudha. Amma namni naannoo Finfinneetti wanta akkasii ta'aa jedhee namni yaadu hin jiru. Garuu ammas rakkinni sun jira. Inni gara biraan hojiitu hin jiru akkuma ati jette. Ijoolleen warri baratanis ijoolleen durbaa fagaatanii deemanii hojjechuu sin sodaatu maaliif konfidensii sana gatii hin qabaanneef. Kanaafi tokkoffaa barumsa ga'aa akka argatanii lammaffaa immoo leenjii adda addaa leenjii ogummaa otoo argatan jiruu dhuunfaa isaanii jireenya dhuunfaa isaanii akka adeemsisanii kana gochuun hin danda'ama. Dubartoonni yoo of geessee yoo ikonomikaalii impaawarii taate maatii ishii biyya ishii naannoo ishii gargaarti. Kanaafi dubartii irratti xiyyeeffatanii hojjechuun biyya irratti xiyyeeffatanii hojjechuudha jedhee namana. Karaa dubartoonni itti gargaaran immoo karaa baay'eedha. Karaa barumsaa gargaaruun hin danda'ama. Bishaan qulqulluu baasuudhaan mana barnootaa naannoo isaaniitti ijaaruudhaan akka immoo isaan mirga qaban akka danda'an hubachiisuun hojii guddaadha jechuudha. Kanaaf uummanni immoo qabeenyaan diinagdeedhaan yoo of danda'e guddina guddaadha jechuudha. Isa kaanis wajjiniin argata jechuudha. Kanuman jechuu barbaada. Baay'ee gaarii tole achumaan gaaffii tokko isin gaafadhaati warqee isin biyya kana soo jiraattanii gara biyyaatti deemtan kan yoo deemtan. Biyya kanaa gara biyya sanaatti deemuudhaaf wanti ijoon isin kakaase maalidha jechuun biyya kana waan baay'insa gaariidha miti yoo Oromiyaa ta'uu baate garuu gaariidha. Maaltu murtoo kanaan isin ga'e kan namoonni dhagoo qabu jettanii yaaddani kana dhageemmoo namni illee tumsuu qaba kaayyoo kana irratti kan isin jettani. Ani ijoollummaa kootii kaasee baadiyyaattan dhaladhe naannoo Olonkomii jedhamutti durii Sajjibaatinaa Meeccaa jedhamu achitti dhaladhe garuu Finfinneettan guddadhe. Yommuu Finfinneetti guddadhu ani mana barumsaa nan deema Waaqayyoon haa galatu maatiin koos jireenya gaarii qabu turani. Garuu yeroo hundumaa naannoo Finfinneedhaa dubartoonni keenya ba'aa dugdatti baatanii dhufuu qoraan gurguruu in tuffatamuu itti qoosamaa barumsa hin qabanii isa argeen guddadhe. Kanaaf amma naa danda'ame ijoollummaadhuma kootii jalqabee dubartoota sana nan gaafadhaa nan gargaara. Iddiin baradhee immoo mataa koo danda'ee of danda'etti yeroo hundumaa saba koof waa gochuudhaan saba koo baay'een jaalladha. Kan immoo gaa Waaqayyootu nama keessa kaa'a. Aadaa koo nan jaalladha, afaan koo nan jaalladha, uummata koo nan jaalladha. As dhufee jireenya qananiin argee Waaqayyoon haa galatu ijoollee koo naa eebbiseera, ijoollee koo naa guddiseera. Amma kana booddee ani as taa'ee yeroo gubuu mannaayi galee nama tokko gargaaruutu narra jira isa jedhu hawwii koo ture. Hiriyoota warra adii baay'een qaba. Maal barbaaddaa yommuu naan jedhanii biyya koo galee uummata koo gargaaruudhaan jedhaaniin ture.
akkuman hawwe waaqayyoo naa milkeesse kanaaf na kakkaase rakkoo ummata koo arguu koo argee immoo cal jechuu miti akka waan tokko gochuu danda'u gumaachuu danda'u nan amanan ture nan abdadhan ture kanaaf namni hundumtuu nan danda'a yoo jedhe inuma danda'a kanumatu na kakaase rakkinuma saba keenya tuffatamuu keenya afaan keenya immoo dubbannu nutti kolfama finfinnee keessattan baradhee maqaa Oromoo yoo dhaga'ame egaa akka har'aa miti inni har'aa ani Oromoodha jedhanii dubbachuun afaan Oromoo taasa'uun afaan Oromoo dubbachuun qoosaadhaan dhufe miti nama baay'eetu aarsaatti kaffalee nama baay'eetu itti du'ee nama baay'eetu maatii isaa dhiisee waan baay'ee keessa darbeetu isa laalaa gatiin guddadhee fi anis waan tokko gochuu nan danda'a isa jedhu isatu kan na kakaase. Yogguu shaggar keessa jiraattan yaadannoo addaa qabdu laata Oromummaa fi dubartummaa kana faana wal qabatee waan yaadattanii yeroo hunda sammuu keessan keessaa isinitti dhaga'amu jira kana yaadadha yogguu sana gaafa mana barumsaa barachaa ture Oromummaa godhaan kan jettan kan Olompootti dhalattanii Finfinneetti guddattanii waan addaa waan yaadachiistan kan nu boonsisu ta'uu danda'a yookiis immoo kan nu bohaarsus ta'uu danda'a. Kan ani egaa tarii waaqayyoodhumatu waan keessana keessa kaa'e natti fakkaata. Yommuun guddadhu abbaan koof haati koo ijoollummaatti gargar ba'an na haati biddeenii koo biyyuma Oromoo keessatti dhalatanii garuu ijoollummaa kootti na waamanii warqinash naan jedhu abeetiin jedhaan jedhu turan dhugaadha. Ani qabsoo ganaa ijoollee xinnoo ta'een jalqabe. Kan isin dhibu garuu hin sodaadhu. Nuyi Oromoodha. Isintu nutti dhufe malee nu isinitti hin dhufnee qabeenya isaatiif jettee abbaa kootti heerumtee jedha. Abbaan koo immoo baay'ee protectii na godha. Baay'ee harka narra qaba. Intalli kee na arrabsitee intalli kee kana jettee yoo jedha maal jetteenii jedhaan. Kanaaf yoo waan hin taane sitti dubbatan aleeli kabalinaan jedha ture. Mana barumsaattis yommuun baradhuu gaa nutti kolfu yeroo hundumaa gaa warreebuudha. Warreebnee waamama abbaan koo maaliif yoo jedhee kunuun intalli kee nama reebdee jedhuun ittan himaan immoo gurra ishii keessaa baasii kanatti callin jedhiin yoo kaasaa ta'e nan kaffalanaan jedha. Akkasittan guddadhe. Kanaaf Oromummaan Finfinnee keessatti salphaan turre. Akka ijoollummaa keenyatti ol hin jenne akka eenyummaa keenyatti qaanofnu nutti kolfama ture. Garuu gaaf tokko iyyuu gadi jedheen beeku na wallolaa abbaan koo manaa na deeggaraa ijoollee koos immoo akka sabboonota ta'anii guddatanii guddise kanaaf kanatti baay'een gammada baay'ee. Karaa tarkaanfiidhaan namni ijoollees ispoonsar gochuu barbaade already hojjetaa jirta. Namni baay'ees gaggaafataa jira. Isas carraa sana namni lama sadii na gaafate already immoo kan si wajjin hojjetaa jirantu jiru. Kanaaf kanas carraama kanaa yoo dabarsite tarii fedhii sana qabu tarkaanfiidhaan fayyadamuu danda'a. Ijoollee barsiisuu namni barbaadu, ijoollee ispoonsarii gochuu namni barbaadu karaa tarkaanfiidhaan gargaaruu dandeessu. $1 eday namni Starbucksii kaappii tokko meeqaan bittu guyyaatti. Kanaaf isarraa birriidhuma tokko yoo keessanii ijoollee Oromoo tokko guddisuu dandeessu jechuudha. Barumsi salphaan se'ina. Mana barumsaa keessatti waan baay'ee dabarsuu dandeessu waan baay'ee akka of beekan akka sabboonata ta'an akka konfiidensii argatan Oromoon maali isa jedhu waan baay'ee barsiisuu gatii dandeessanii fi yeroo darbee yemmoonee kitaaba dubbisuu waan arge maal jedha Frederick Douglass nama guddaa cabe wal'aanuu manna ijoollee ol guddattu barsiisuu wayyaa jedha. Opraan immoo maal jette barumsi balbala carraatti ba'anidha. Paaspoortii biyya lafaatti naanna'anidha jette.
Kanaafi ummata keenya keessumaa barumsa irratti xiyyeeffannee hojjechuutu nurra jira. Egaree sabaati ijoolleen barattu egaree har'a saba keenya ummata keenya Oromiyaa jennee boonyuuf kanaafi egaree kan ta'anii ijoollee har'a baratanidha. Isaan akka ofitti amananii baratanii fi ispoonsarii godha. Har'a biyya keessatti jireenyi baay'ee qaaliidha. Mootummaa hojjetaadhumti mootummaayyuu ijoollee isaa barsiisuu hin dandeenye qotee bulaa dhiisaati. Kanaafi yoo ijoollee ispoonsarii gootanii karaa tarkaanfii sirriitti barachuu danda'u, carraa argachuu danda'u. Nu immoo ispoonsarii yommuu goonu amma yuunivarsiitii fixanitti ittuma fufnee gargaarraa jechuudha. Kanan dabarsuu barbaada. Haa ta'u namoonni dhaamsa kana dhaammachuun qaba jettan dhaamuu dandeessu yoo qabaanne garuu asumatti kanarratti waan itti dabalachuu barbaadu maalni yeroo baay'ee amma ijoollee maatiin ijoollee isaanii barsiifachuu dadhabe yeroo jennu private school erguu akkam fakkaane namaaf. Maaliif mootummaan kan mootummaati iskuulli mootummaatu barsiisaaf of course garuu waan xiqqaa ijoolleen yuunifoormiitti bitanii dhabanii kan iskiriptoo fi dabtara dhabaa fi kan mana barumsaa deemuu hin dandeenye. Waan salphaa akka kanaa isa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif mana barumsaa deemtee barachuu hin dandeessa yoo ta'e garuu waan itti deemtee itti barattu dabtaraaf iskiriptoo dhabaaf mana barumsaan deemtu taanaan kun akka sabaatti nuuf akka Oromoo saba guddaan kun caba guddaadha dhuguma dubbachuuf. Naannoo Finfinnee sun Finfinnee qarqara amma addee warqeen sila himaa turte waa'ee laga xaafoo. Eenyutu achi naannoo sana jiraataa jira. Salirootis biyya sana keessa jiraatan fakkaatu naannoo sana mana ijaaran. Achuma immoo isaan ollaa isaanii ifaan hin jiru bishaan hin jiru. Maali barumsa deemuu hin danda'an ijoolleen kun. Kanaaf nuyi akka sabaatti waan xiqqoo waan goon. Ani al tokko 2018 abbaa koo dhukkubsatee deemnaan waa'een argee birrii 10 naan jedhan ijoolleen doolaara 10 baakpaakii bittee nama tokko barsiifachuu dandeessa waggaa tokko keessatti. Baakpaakii bittee fi dabtara bittee iskiriptoo bittee nama 10 nama tokko doolaara yeroo sana birrii 30 amma akkasii 300 ta'a jedhan. Waan hundumaa danda'aaf waggaatti naan jedhan baay'ee see qalbii gaddee dhufe. Sana dhabaaf namni mana barumsaan deemu. Kanaaf nu waan gochuu dandeenyu karaan jira amma akka nama tokkotti namni tokko waa jireenya isaa keessatti purpose qabaachuu qaba yoo jiraatu kana godheen darbe akka jennuuf at least nama tokko barsiifannee nama bakka ga'uu hin dandeenye sanatti hanqate sanatti bakka tokko gochuu hin dandeenya. Kanaaf kanarraan baradhe kanaan bare waan xiqqoodha waan guddaa akka gochuu dandeenyu barumsa immoo argineera. Qeerroon waggaa 20 sana keessa baratteetu falmii guddaa sana kan gaggeesse waan barataniif qofa waan gara biraaf miti. Kanaaf barumsa ijoollee keenya ergu ijoollee barsiifachuuf qaroomiin dukkana kana keessa nu baasu bilisummaatti kan nu ceesisu of akka ta'anii kan isaan gargaaru waan ta'eef ijoollee kana barsiisnu jedhaan fayyaa ta'a. Dhiifama gaggabaabseen dubbadha yaa gaafattee fitichaa ani wanti jechuu barbaadu nuti wada biyyaa dhufnee carraa qabnu carraa qabeeyyiidha waaqayyoon nu eebbisee kanaafuu gabaabsee wanti jechuu barbaadu yeroo hundumaa ofirra dabarree warra kanaa ilaallu maatii keenya too gargaaru akkuma jirtu ta'ee ofirra dabarree at least lubbuu tokko dhala tokko mana barumsaatti taa erginu sana gochuun immoo nuyi baay'ee salphaadha isaanii waan guddaadha horii xinnoon asitti erginu achi dhaqeeti lubbuu maatii tokko lubbuu dhala tokko lubbuu reeyama tokko jijjiiruuf sabni barate immoo biyya geeddaruuf biyya ijaaru sana keessaa waan gaarii waan ba'uuf waan gootu jaaburu gammannuuf adaraa namoonni hundumtuu namoonni kana argan kana dhaggeeffatan ofirra darbuu danda'uu qabna maatii keenya alatti baane hollaa keenya yookiin namni beeku tokko dandamilii piikii gooneeti yoo barsiifne waaqayyo sin jaalata namni sun immoo boru saba keenyaaf eebba ta'an jedha waaqayyo garaa kana godhu nuufaa kennu gaana safaara isaa nuufaa baay'isu. Anis gabaabsiitu nan jedha isa kanarratti dhaamna natti fakkaata hundumti keessan eebbifamaa waaqayyo sinaa gargaaru sinaa eebbisuu nama saba keenya garagaree ilaalu waaqayyo nu haa godhu. Oromiyaan diigamteetti biyyi keenya baay'ee sabni keenya baay'ee rakkoo keessa jira beektu hundumti keessanii biyya keenya kan dhaabu warra daasporaadha. Kanarratti deebisnee biyya keenya ijaaruudhaaf hundi keenya qophaa'uun irra jira yeroon isaa gabaabaadha. Israa'eliin ani ijaaree daasporaa baay'ee xiqqootu deebisee biyya sana dhaabe.
kanaaf nutis oromiyaa keenya akka ijaarruu fi waaqayyo nu gargaaruun jedha. Warqiyyeen duraanii yeroo 91 dubartiin sin deebisu nama afur dhiira afur keessaa dubartiin tokko kitaaba hiikti turte afaan oromootti jedhame ani shin beekun ture yeroo dubbatanii warqinish jedhamti yeroo jedhamu yoomani ishee arge dubartii kanan jedhe maaliif kitaaba isheerraan barsiisaa ture kanaaf seenaa guddaa seenaa dheeraa qabdi isa kana sitti dabaluun barbaada yeroo hundumaa naannoo mana barumsaarra hojjetti. Warqiyyee baay'ee galatoomii laphee akka kee hunduma keenyaaf nufaa kennuun jedha galatooma.